fayya nagami. Akka biyya namaa tuusteessi akka musliimaa. Gaarii wanni asitti argamnee fi ilmaan Oromoodhaa ka biyya keessatti osoo gartee haqa namaan barbaadin osoo biyya namaan barbaadin biyya isaa keessatti reebamee ajjeefamaa jiru asitti walitti qabamu. Yaanni kee asitti argamte kun maal fakkaata? Yaanni asitti irra argameef hedduu bareedaadha. Ilmaan Oromooleen akka gaariitti walitti dhufanii gammachuudhaan walitti dhufanii waa'ee isaaniitillee beekanii wanni kun dirqama keenya wanni kun waan keenya jechuudhaan ijoolleen teenya dargaggoon Oromoodha. Keessattuu ijoolleen amma gartee rakkattee biyyoota irraa gartee baqattee barumsa isaanii dhiisanii biyyarraa rakkoo gabrummaa biyyarraa baaftee bishaanirraa rakkoo adda addaa dabraadhaa bakka kana ga'anii wajjin asitti argamne. Akkam yaadni har'a dargaggoo kana geessitu kan dhageessistu yaadni dargaggoo kan qeerroo kana kennitu maati? Yaadni isaanii kennu kaleessa gartee warri qabsoo Oromoo irratti maqaa oojamu kana warri nuu fide qabsoo isaanii irratti dhiigaan nu barreessanii seenaa lafa nuu kaanii dabran. Seenaa isaan irratti dabran san dargaggoonni keenya har'a lafarraa kaasanii galmaan nuu ga'uu qabanii jeen isaan gaafan. Hedduu galatoomii yaada dhibii. Yaada dhibiitillee kan itti aanu ammarraa eegallee nuti warra biyya dhabee biyya nama osoo hin barbaadin nama biyya isaa keessatti mirgi isaa sarbamee saamamee biyyi isaa gurguramtee alagaaf qoodamtee saniifuu waan namni gartee namni biyyi isaa gurguramtee manni isaa irra gurgurame bakka itti taa'ullee hin qabu bakka itti rafullee hin qabu saniifuu nutillee warri biyya namaa keessa jirru dargaggoo osoo hin jenne haawwan osoo hin jenne shamarran osoo hin jenne lafarraa kaanee qabsoo teenya itti fufuu qabna wal bira dhaabbachuu qabna. Ololaallee haasawuu qabnu warreen olola haasawanillee if keessa namni waa qabullee waan kale if keessaa qabnu dhiisuu qabna tokko ta'uu qabna wal jala deemne nutilleen amma fakkeenyaani ilmaan an dhaluu danda'u as keessa jiran saniifuu anarra ilmaan kana dhalee ilmaan kana ergadhaa jee wanni mana naqaa'ee hin jirtu jechuudha. Saniifuu ijoollee tanii dhaluu danda'uuf warraan dhaluu hin dandeenye wajjin hunda bira dhaabbadhee hanga qabsoon teenya galma geessutti itti fufuu qabna. Kanatti ka'aanu yeroo amma jirru keessatti ijoolleen teenya dirree falmaarra jirtu qalamaa fi daftara qoftiidhaan falmaa jiran jechuudha. Buuga waa irratti barreeffatanii fi qalama qofa harkaa qabanii warreen har'a ijoollee tana fakkaatan ka biyya keessa jiran osoo afaan qawwee bira hin jirre dirree teenya mana onatti dhalatan irra dhaabbatanii qalamaa fi daftara qofaan alaabaallee dhaabbatanii naannoo Shawaa fi naannoo Arsiitti dhiyaattu naannoo Arsii keessatti torbaan tokko ijoolleen teenya alaabaallee dhaabbattee jiraattee osoo afaan qawwee tokko bira hin jirre. Saniifuu nuti wanni nu raffisu hin jiru biyyi nu fudhatte rakkoo addunyaa himanneeti biyya tana dhufne nuti. Warri nuti keessa jirrullee akka nuti kaanee tokkoomnu akka nuti qabsoo teenya naman kaane yoo ta'an namni tokko nuti hin dhaabbatu. Garuu ka'uu qabna wal bira dhaabbachuu qabna nuti nama bilisoomee miti nama ganna 220 ol gabroomee jiru. Saniifuu ijoolleen kalee qabsoo irratti kuftee fakkeenyaa jeeyoon isinitti hime warreen isin kana fakkaatan hangadaa saniif yeroo wajjin jiru har'aan nama guddaadha. Garuu yeroo saniif warra akka daran harkaa jiru kana warreen akkana kun gaafa namni 25 namni 30 namni 50 illee gaafa na bira dhume ni qabaa jechuudha. San waan taateef dhiiga ijoollee teenyaa hagan naqame maqaan irra ijoolleen teenya lafaatti kaatee wareega qaalii kafalaa jirtu kuni dhiiga ijoolleen akka teessanii dhiigaan barreessanii dhiiga isaa gad naqanii mataa isaanii shimbirroon gara keessaa bishaan itti dhugaa jirti. Dhageessanii kana yeroo takka illee dagachuun qabdan abdii baruutiif illee isin qabna namni Oromiyaa bilisoomsu ta'ullee isinirraa takka nutilleen dubartiin Oromoo warri haatoon teessan haati teessan arma jirtan yeroo galtan dhaamsatti nu dabarsuu qabdan maaliif dhaamsa nu dabarsitan haati teenyaa fi abbaan keenya gabrummaa jala jira. Nuti nama biyyi isaa manni isaa manni keenya ala keessaa gabbaasanii manni irratti diigamee mana bira kutaniiti amma ijoollee teenya mana barumsaatti itti seenanii maaliif agartanii rakkoo gabrummaa maaliif agartan ustanii maan taa'inaa akka abbootii teessanii akka ganna 100 gabrummaadhaan lakkaa'amtanii teessan har'allee ganna 100 akkasii isin gabroomsina maaliif hin teenyee jechaa jira jechuudha. Sawwaan taate ganna 100 illee yoo gabroomne har'a Oromoon deebitee hin gabroomtu akka hin gabroomne warri godhu isinirraa tokko anarraa illee tokko amma yoo gartee haadha dirree qabsootti ni haala jennellee yaa'uu qabna. Kanatti aamsuudhaan dhaamsinan dabarsu ijoollee teenya taachirraa dirree goggoyduurraa wareegamaa jirtu
dhaamsi isinillee itti dabarsitan dhaabota Oromooti jechuudha. Qeequmsi nama qabu. Qeequmsi nan qabu hoggonoota keenya hoggonoota bilisummaa Oromooti. Dhaamsi isaan itti dabarsinu dhaamsi nama isaanii dabarsu ammarraa eegalee hoggonoonni biyyoota Austraaliyaa, Kanaadaa, Ameerikaa, Noorwee biyyoota adda addaa keessatti argaman namni isaan addatti mana ta'anii jaartii fuudhee namoo ilmaan daddalee wanni isaan bilisoomsu deeman hin jirtu jechuudha. Aangoo mana keessatti teessu hin barbaannu jechuudha nuti ammarraa eegalee. Aangoo mana teessu hin barbaannu. Wanni nuti barbaannu ammarraa eegalee rakkoo dirqama lafarraa haadhee dirqama walitti laanne harkoota gabrummaa ofirraa buusuu qabnaa jechuudha. Sawwaan taateef hoggonoonni dhaabaa osoo anatu kutaa san bulchaa anaa gara na bulchaa osoo hin ta'in yoo adda addaan filamanillee ka'anii namuu daandii jiruun qabsoo isaa finiinsu nuti waliin finiinsinaa. Adda addaan ammoo anatu aangoo ammallee taanaan Oromoon gadaa itti wal bulchituu qabdi gadaa isii keessatti. Oromoon ganna dhibbaan dura lafa sii bulfachaa turte. Lafa Soomalee isin agartan tana guutuu Oromoo bulchaa ture jechuudha. Isii sanillee waan jedhin Soomaleen arrawweeloo jettiin saartuu Oromoo jedhamti. Isiin san gara gadaa sanii biyya teenya bulchaa ture. Sawwaan taateef dubartiin Oromootillee hundinuu mataan bakka itti gallattillee dhaamsa olii dabarsuu qabna. Sawwaan taateef wanni nuti godhuu qabnu lafti teenya achirraa achitti gurguramtee addaan wal qoodaa jirti. Hoggonoonni Oromoo ammarraa eegalee osoo addaan wal qoodee aangoo namoo aangoo iftuulee taa'uun osoo hin ta'in bulchaan keenya hammeerra nuu jirullee ganna 20 deema jechuudha. Bira kutee jira ganna 20tti achi dabree jira. Sawwaan taateefu Oromoon yoo barri tole ganna 8 wal bulchiti. Yoo ganni tolle bara Faransaa gufitate irraa bu'aa jechuudha. Sawwaan taateef warri qabsoo irra taa'anii qabsoo teenya bancarsan namni hoggonoonni dhaabaa akkuma walii galaatti yoo irra walii galanii mallattoota akka lafan kaa'in ummanni Oromoo isaan hin beeku. Keessa burqisiifne dandaroota amma baratan ijoollee itti baratte lafaa qabna saniifu warra qabsoo bancarsu warra qabsoo duubatti irra taa'ee irra rafu jiru irraa haftee ijoolleen teenya hoggana sanillee taatee mul'attee uummata Oromoo bira dhaabbattee nama qabsoo teenya nuuf finiinsu bira dhaabbannee qabsoo teenya itti fufuu qabnaan isin yaada itti aanu obboleessa keenya karaa fagoodhaa dhufee jira. Maqaan kee eenyu siin jedhan? Edoo Mudhii akka dhagayeetti Liivarpuul irraa dhufte. Akkamii maaltu har'aan tana si teessifiti? Wanti guyyaa bakka fidee wanta amma yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti ta'aa jiru uummata keenya irratti gahaa jiru hundi keenya argaa jirra. Qabsoo barattoota yuunivarsiitii barattoota mana barumsa gadaanaa irraa ka'anii rakkoo hawaasa keenya irra gahaa jiru. Rakkoo yeroo ammaa kana qotee bulaa keenya lafarra buqqisanii qotee bulaa keenya zabanyaa fi kadhattuu godhaniitiin keessattuu naannoo Finfinneetti rakkoo gataaranii diddaa gabrummaa barattoonni keenya jalqabisan maddii buunee nuti qeerroon biyya UK jiru kuni wal ijaarree isaan maddii dhaabachuudhaaf bakka kana dhufnee jira jechuudha. Hedduu galatoomii yaada naa kennitee fi achi dhufuu keetiif illee hedduu galatoomii. Dhaamsi atiin amma qeerroon dargaggoon Gireen Maanchestaa gurmeessite kanatti yaadaa fi waan atiin jaraa dabarsitu hin jira. Wanni jiraan dabarsu qeerroon yeroo ammaa kana rakkinuma kana fakkaatu biyya ari'amee yeroo ammaa kana biyya kana keessa jiru rakkoon sun ammallee waan dhaabanneef hawaasni keenya bal'inaan ammallee rakkoo kan keessa waan jiru bakka jiru wal ijaarree tokkoffaa mootummaan biyya kana mootummaa wayyaaneessan mootummaa yeroo ammaa uummanni keenya hawaasni biyya Itoophiyaa jirtu keessa jiru mootummaa laafne san akka mootummaa biyya kanaa akka mootummaatti recognize isan goone dhiibbaa godhuu qabna. Qarqaarsa biyya saniif godhamaa jiru kan inni meeshaa waraanaatiif uummata ittiin dorsuudhaaf fayyadamaa jiru san akka irraa dhaaban godhuu qabna. Inni jalqabaa kana itti aanuudhaan qeerroon kun wal ijaaree magaalaa jiru keessa wal ijaaree akka UK wal dhufeetiin qabsoo biyya keessatti gaggeeffamaa jiru san duukaa bu'uu qaban jedha. Hedduu galatoomii yaada nuu kennite baay'ee si galateeffannaa.
Gaa bakkuma jirtaniitiin dhageettanii ilmaan Oromoo bakka jirtanitti wal jabeessaa, wal gurmeessaa yaadni kana fakkaata gaa hedduu nu galatooma isinillee baga nu dhuftanii ittillee nu dhiyaadhaa.